والله بالله كم ربطكم سديت تمام بولن الكان دكتي شيخ هارو بواقع صار كتير قريسان مانجت أبو قريسان كوسيت شيخ هارو بواقع صار كتير قال تتيل تنتي دفيا كنا مجابا كسارن أكا ميلانا نمودت جيرين يكي يكيسات نمودتين بيت نمني دي ربي قوما قبو أكامي أكا نمتكيس أكامي قريسان مانجت أبو قريسان كوسيت فود إبر قريسان عمره سيجيس إبر قريسان سودارة تربان توكو سيفار أماناكي بشنان سيس إبر حياة أنكب دوات كبجان كب دوات قريسان ولد تبوينين سربتا قريسان كايو قبا لغا قبا لغا ديگرا لغا جالتا osoma ka keessan taate mannim gabto agarulay mangistiyoona likko an guyyaa lama wal jala adaanachiin osoo waan gaarii isii qofa dubbadhe osoo girrisaan tuqin galuu danda'ama sigalamiti hunda caalaa ati mootummallee deeggare feetu mootummallee ta'i akkaataan itti haasoftu kun ummata ati keessaa dhalatte hin maxxanuudha dubbiin kiyya ijoon kana ummata baala siin fakkaatu ummata si komando sin fakkaatu ummata oromoo sin fakkaatu poleso minno ante akkana ma guyyaa tokko firaasha gaarirra bulteen beeytu maali osoma madabii irra gangalatu tayfiin gamanaan tukaanni gamanaan tuyaan si nyaattu finfinnee dhayxamoo maali aboo namni maan nuun jira inde maali akkuma namoota akka algaa bareedarraan bulanii maa godhatta intaloon tun durbummaan qabdu jennaani tawarri keessin fuure baqqaatu si maxxantu jettee ofirraa ariinaniin tabiraa sitti fuune ba sirraa jijjiirre ummanni ati keessaa dhalatte jireenya keeti miti niitii maaliif akkana taata maaliif ujoolleen maan harargee taati jiruun awwaatu sun warri kaleessa umraa si geesse muktaar sun obboleessuma amma murtii guutoo fa'aati murtii guutoon badaa ta'uu danda'a gaarii ta'uu danda'a mucaan Abdul Shakur jedhamu ka halkan obboleessa VAT amati boottuuf kana osoo atin argin si ergee dirre dawaa keessa si bashannan siise ujoollee dirreeti habibi ani ka osoo waa takka hin qabne kabrii takka hin qabne biyya baqaa keessa taa'ee mataa miilatti sitti uwwisee sitti fuudhe sababa bakka darra geetteef kana sababa akkasii ta'e obboleessa keeti shaffila ujoollee baaleti rabbi si haa xiqqeessu maanu xiqqeessita lamin yoonaal lafa kenna miskiinnuu dhufe qotate horii nuu eege irraa tujjaare ka dalagaa dide ka qonna wallaale ka qabneetiin darbaa jirra wannummaan akka nama biyya hiyyeetti waan nyaatan hin qabne keessaa baatet shiroo torbaan bulteef boottu maa inni dhako maali aannan mama wata dirra mal goota aannan harka lamaan elmanii idee qoraatanii dhuganii barbaadetti bishaan yoo gaafatte ganda asitti dhalatetti aannan ideen jala teette dhuyda nyaata ati nu garsiiftu san sigalee yoo feete gabataa keessa yoo feete qorii keessa yoo feete jaayii keessa harka atitti rarattee utubatti si hidhanii akkatti nyaatta bar inde oromiyaa keessa dachii quufa dachiin nama jahaatamaan akka nama sadaqaa mootummaa raashina mootummaa fudhatuutitti gabataa tokkocha keessa namni jahatamni nyaatu baaleen malee jira takka dirree sheekanaa Huseen dhayxeen beeytuati qorii kana qorii miti gabataa utubatti si hidhanitti dhaabattee akkanatti akka dhaabattee harka lamaan orrarattee nyaatta ati nyaattet abbaan kee nyaatet akaakayyuun kee nyaatet akaakiyyeen kee nyaatee hin dhumuu jechuudha dachi akkasii keessaa baatee naaldiine akka nama beela akka gaaflattee minaan argini shiroof nutti boota ushatnoo soba warri jettan deema baaleen dhaqa sargima nama laafaa wayii dhaqa sargima nama laafaa wayii dhaqa ani sobaadha jechuu yoo isin gabataa mukatti isin hiitanii hin nyaanne ani sobaadha dhuguma shaytichi dhugaa qaba beela keessaa dhufe biyya beelatii dhufe sobaadha dhaqi dirree sheekana Huseen wallahi dhugaa rabbiiti dhugaa sitti hima mukatti si hidhan qabuu hin dandeettu teettee nyaatuu hin dandeettu dhaabattee nyaatta dhaabattee namni quruuran akka sheekaa roobee kun masalaalii irra bahee nyaata masalaalii koree nyaata yookaan akkanaa kun dhaqqabeetu nyaatu bar baaletti
Sheekha Roobee wallahi masalaalii koree yoo nyaate malee daa'imaa fi namni gabaabaan dhaqqabee nyaatu gabataa keessa sobaa kun dhaabbattee nyaattaba. Sheekha Roobee waagaa isaa argatee jira. Namni hanqabe tokko na jaha ba'ume mee namni hanqabe tokkichi na jaha ba'u. Osoo nam tokko wanta dullatti tanatti wanta erbee soloitu tanatti ol hin kahin ol ka'eetiin viidiyoo irra dalagee guyyaa lama sadi wal faana dhaabbadhee namittii tana akka uudaan mataa keessa dha'u jira. Namittii tana arran tana namni hundi argee itti gabbahee likki akka quba funyaanin naqu jira. Hundi keessan kana boodallee tanaa miti najisni akkanaa yoo dhufte hunda si quba funyaan kaa dhabama godhaa miidiyaa kanarraa. Namni kabajaa qabaachuu danda'u qaba. Sheekha maalitu shookaa jetteen ijoolleen gandaa shookaa waan ta'eef shookaa. Tana solloitu rigaa gaangee. Bada faltii horii rooba keessatti dhawaa bule miilaan. Luqqaatu fuulli siitu kun goggooyduu akka halloo horiidhaa ta'a. Bona guutuu aduu keessa dhawamaa baatee akkatti fuula kana keessa tumantana. Riqamtu namni hundi likkii galchaa likkii abbaa fedhatee namni miidiyaa kanarra qabe najaan ba'u abbaa fedhatee qabaan ansi qabu bara hudduu jalaa akka qabee fidese fidala bakka ati raakaa ta'in qabee si fidala. Buqqee kalee guyyaa lama sadi duras viidiyoo irratti dalageeti wanni tun badii jirtii jee wanni tun baddee wanni tun baxraante jeeti likki itti himaa ture. Ammoo namni hundi argeeti asli liivii seenee namni hundi bakka jiru viidiyoo ciree dhukkii irraa kaasaa jira. Kun namittiin baalageedha. Abbaa fedhatee namni hanqabe tokko takkaan ajaa'ibee hin beeku. Takkaa mataa ol qabatee as gubbatti hanjamee hin beeku. Waan itti jiru achuma qad godhee keessaa ba'a. Artistii feete haa ta'u sheekha feete haa ta'u. Feemasii fedhe haa ta'u waan ani hanqabe bakka sana fiigee keessaa ba'a abbaan fedhe. Arraboota gabba hiituuba alba iyaanaafisii. Yoo dhaan ilmoo teessan gurra qabee fidee miidiyaa kanarratti si garsiisu baatte. Yoo si jalaa fuudhanii bakka biraatti ilmoon ta'e guddachuu baatte kijibaa naan jedhe. An eenyu hoggaa sana eenyu kan ta'e na laali ati. Ati qoraan qawweettee hudduu fannifattee deemtaami. An ilmoon ta'e bakka biraa guddattuun godha kabajaan. Kabajaan beektu ati gaafa namni harka sirra qaqqabe. Jaartiiti akkasii suuqa baatee waa bituu baatetti gurra qabnee fuuna nuti. Akkana sitti hima kun oola konfidensiidhaan. Bakti kabajaan haga abbaan ga'u geessi. Taa'ii ga tokko namni siin jee darsa ta'e gurra dhutaa miidiyaa irraa gad. Naxalaa. Wanta rigaa gaangee. Iskaalaa hoteelitti natti dhufe akka nama jaba. Siigalee wayita sanuu silaa peedaalaadhaa itti taphadha jedhee garaa na nyaate Hamzaa Ibrahim. Nama garaa fayyaalessaati. Haasawaa laalta malee Hamzaa Ibrahim sun. Kamu dawara gue sun fayyaalessa nama garaa fayyaalessaati garuu. Wayituma sanuu peedaalaadhaa itti taphadha achumatti kurbaa saddeeti irra maraan. Achuma soo jarree ammoo mucaan sun achii gadi hin bahin waa wayii godhuu hin danda'an seetaappii. Andee Sheekha Roobee jechaan nama eelee sibiilaa irra si kaa'u barka ibiddi jala hin jirre si gubu warra. Sheekha Roobee kallattiillee al kallattiillee hin dandeettu. Maaliif haadha rabbii qabadhe. Ismaarta noo. Ismaartii nama ta'u akkanumatti hin beektu ati siin galu nama ismaartii wallaaltee yoo jedhaatu. Bal tokko noo. Faara. Zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti Sheekha Roobeetti bu'uu deemtaa. Sammuu kee apdeetiin gootu. Zamana sareen ammoo tiniillaan. TP fudhattutti Ameerikaa keessaa marsangitoota laydee Sheekha Roobeetti buutaa afar gambu. Zamana sareen ammoo tiniillaan. Waa ergamtu keessa zambeelii fuutee ergamtu keessatti Sheekha Roobeetti bu'uu deemtaa afar gambu. Sammuu kee apdeet godhi. Namaan baannanu anaa ka dubbadha. Birrii si nyaachanii asli akkasii si dubbachiisan nama dhugaase warri tiiktokoroonni kun keessaa walii dadawwalte irra raggaxii jedhanii. Anaan immoo deebii isinitti hin kennu. Ajandaa isinitti godhee akkasiin girrisiise ergitee akkasiin dhiisiise ergitee Sheekha Roobee tokkichi dhiira kaa dhiira baddaa baaleetii bargun. Saayii koositti taphadhee tapha sammuu jedhama saayimentii si kenne. Gatii xaa barbaadisiin jedhee maccisi biraa jedhan garanaa gara biraa dalagataa jira yoo waan biraa. Waan ati waccuudha geenne deebii sitti hin kennu. Hiwwacaaniti osoo kararra teetti albaatee immoo waan feete soo itti anarra hin jiru waan ta'eef ana orjinaala tuquu hin dandeettu. I am here aras jira kinu amma orjinaal tuquu hin dandeettu. Sigalee kana dubbiin jiru. Sheekha Roobee bakka adii isin dandeettu waan hin dandeenye maal goota sila waan rabbi ol fuudhaa jiru argitu dalagaa rabbii ta'uun argitu ati sitti mul'attu sila waan dalagaa namaa wayii taate immoo dalagaa rabbitu oofaa jira duran dhaabatin. Sila waan rabbii akkamitti dura dhaabatta warri Qureeshaatu bar dalagaa rabbii dura dhaabate akkasii kasaare gaafa ammoo kan dhaqaa rasuula ammoo tiniin
achii kaafna jedhanii bar bubbeen achii kaaftee bar dalagaa rabbii fuulduran dhaabateen sheekaa roobee rabbi ol fuudhe nama keeti namni kee ol fuudhame hin jaalattu ati yaa farganfo nama keeti yemmootiin namni kee ol fuudhame hin jaalattu dalagaa rabbii fuulduran dhaabatee rabbi oofaa jira rabbi toommoo muummicha ministeera adde nama sammara keessa harkaan ammootiin na tuusise dhiira beekana ammootiin harka kiyya tuqee muummichi ministeera maal balleesse dhiira beeka suufee natti dhufe suufee itti dhaqee maal taate yoom dhaabattere akka wayita saniitii waluma qajeelte ganaa harka irra kaatee abbichuu waliin haasaya taa'ee iftaan ammootiin hin laalla eenyu waliin haasaa beekta maal taate ta'oo muummicha ministeera pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin haasaa maal jette silaa tamma kinoo harka irra kaadhee haasaya kinoo amma gaardiidhaan jiram yaa farganfo wanni aggaataanii aganyau tatakkam kubbatu ummata bayeessan mara keessa abiyyi harka nama cabbatu argitanii hin cabbatu wallaahi abiyyi akkana jedha malee harkatu harka beeka qabsoo ammootiin bar suufanii itti dhaqanii qabsoona jirti ani namaan dawwalanii bar harkatu harka beeke bakka dhiira beeke harka qabsooti yoom gattaa ere harka Dr. Abiy fi Shimallis Abdiisaa cabbate yoom gattaa ere akka wayita sanii misooma bobbayanillee yoom gattaa eegino Oromiyaa jiituu keessa deemee daawwataa jira har'an tana ambo dhaqee biyya dhiiraa biyya gootaa acee acaaluu beekaa keessan hin beeytan hayyuu keessan hin beeytan isin gaafa namni isin keessaa deeme immoo ay jedhatanii iyyitanii abaaboo achi dhaabdee maal dhaab hayyuu kee beekaa kee goota kee gaafuma inni jiru ammoo tiniin bira dhaabat dhaqee kinoo ammoo ganaa ammoo tiniin ardii Oromiyaa jiituuti ammoo ganaa daawwadha ganaa keessa deema yaa'aki igalaatam bakka waa itti ijaaraman ispaaltii ijaarame mana barumsaa ijaarame hedduu daawwataa jira ammas walii gad deeme waan galee kana ammoo gale siin jedha baaleen qofa keessa deemee sittiin himuwan sheekaa roobee ko likoftori gabbawal yaa fargamfu makiinaa bichaa miti likoftori gabbawal likoftoraan deemee achitti bu'a kaan illee achitti bu'a mana soona singaluu bakka dhiisii dalagaa rabbitu oofaa jira bakka sheekaa roobee ittiin dhaabatiin irraa gali rabbii jedhi maamachooyta maasii guba bashannanni kiyya maasii guba fi ani nyaatuun ani dhuguun narraa bareeduun maasii guba xiratin maanuu anuu waan si gubuu barbaadeeti ati haa gubattuu barbaadeeti ganaa gubatta maaltu nagaya atachii gubadhu waan feete haase an dalagaa kiyyarra jira orjinaalli sheekaa roobee jira waan ta'e itti mi'a Hamzaa Ibrahim fa'a jiruu awwaalamuu qabdan jeenna Hamzaa ammootiin jaddaalii san fa'a Hamzaa Hajii kakee piipirra qabu jira awwaalamuu qabdan nu dhaqqabadhaa jedhe israafa taatanii kabajaa dhabdanii gaafa ammootiin nu isin keessaa deemne osoo ruuyin keessaa baatee namni isin awwaalu reeffi keessa ni dhajaaya gaafuma nu jirru ammoo ruuyin isin keessa jirtu ruuyi isin keessa jira malee isin warra du'oodha awwaalamaa jeen ammuma ammootiin qabrii haa qochisiisu natti maa jeen awwaalamaa bakka takkatti Hamzaa ammootiin haajiisan keeppi achuma irra kaayaa jedheen bakkuma hin awwaalametti biyyee maaliif jennaan nun dhiisu inni nu gaafata guyyaa boriyoo inni nu gaafate yoo keeppi an jaaladhu maanarraa hambisan yoo jedhe niitii jalattiin bula keeppi bishaan ittiin dhaaga aareen irratti ammoo viidiyoo 7-8 dalaga guyyaan sheekaa roobee orjinaal homaa godhuu hin dandeettu bakka dalagaan dalagaa rabbiiti rabbi ol fuu ganda keessa na yaaddaati qabalee keessa na yaaddaati ganda keessa na yaadda sibiraa kute osoo kalee asitti na argite osoo maali isin jedhu sibiraa kute maal dalagaa rabbiiti kun ilmii rabbi kenneeti barumsa kenneeti bakka saayii koodha nama ammoo barumsa qabu maa jibbitaati nama keetii miti mul'ata nama keetii maa jibbitan argitu ati akka rabbiin na mul'isaa jiru akka rabbiin oofaa jiru argitu ati du'aayi rabbii keen kadhattu ati rabbii keen kadhattu ishii amma Dubaayii waamamaa jira qexxaloo maal goota ishii ammoo bishaan dhaquu fi Misra iyyuu dhufuu fi bara bishaan Misra niilii san daawwatuu fi si huba amma ishee ajjabamee dhaqee bishaan niilii san irraa ganaa dubbachuu fi manta ragaallee jiru sheekaa roobee kiingeedhi lafa qabadhu aslii haroo lafa qabadhu sheekaa roobee kiingii jedhi an waddoo allan innaa kabraallan jedhi silaa shari'atu nayyamne malee sheekaa roobee asli luka dhungachuu qabda lana garuu luka kiyya akkamiin dhungantaa yoo ta'uu afaan keessanii anti ta'u sheekaa roobee kiingedhi lafa qabadhu asli bara baashee bara abbootiin namni waan qabne bara namni waa baashee irraa sidaajaa nyaatu jedhamee galmee keessa ol kaa'ameera sababaa kee suuraa kee ilaalanii an sababaa kee oromummaa jibbee bara suuraa kee gabara duraanii waan qabrii cabsitee baatu fakkaattu san suuraa namni ammoo osoo ittiin kadhate mucatu na harkate ammoo ittiin dadhabe na harkatti laafe jedhanii masgiida irraa birrii ittiin argatanii bar sheemiin na qabee baran rabbi achiisi baasee oromoo abaaboo si kennee leenca si kennee kan alhamdulillah hin jettu maal gootaati ani oromoo miti
Oromoo akkamitti jibbiti akka keetii kana yaa fargamfo. Lafa qabadhu amma sheekaroo bee jedhi. Koppiliinkii gataa waan sanatti fidaa jira. Waan sanna fidaa jira koppiliinkii gataa. Makannaa kun. Roon ganaan jedha. Akkas. Koppiliinkii itti muddaa callaa gubattu kana qaraatani. Kijiba olii gadi ooftu tanaaf isinitti dubbadhe malee baraan dubbii dhugaa jaalladhaan dubbii dhugaa irra dhaabadhee dubbadha. Sanuu asaamantii si kenne rabbiin sodaaf wallahi fooqii sanuu birrii 38 jedhe malee wayituma san beekeen. Rabbiin sodaaf silaasi viidiyoo lamuu dalage malee silaan dubbadhu rabbiin sodaadha. Waan namni natti hime sanuu rabbiin sodaa kiyya. Waan tokko argee rabbii kiyya sodaadhaan dalagaa rabbii bichaa sodaa rabbii bichaa qabaadha. Waan rabbii oofaa jiru nu argitooti. Amma fataa jedha amma waa nyaadhaa badada waladhu asumatti haa dhuftu walaade. Wanta akka argee imrishaa eessa jirtan ijoolleen baale imrishaa fa'aa kinoo. Kon kaasoo beeti arsii lixi arsii lixi asli lixi osoo beete bar arsii ta'uyyuu si shakkaan asli lixi arsiin arsuma bar ijoollee sikkoomandoo ta'iyya askariya ijoollee dodolaa ijoollee adabbaa ijoollee sikkoomandoo ilmaan ayyaa imrishaa eessa jirtan haa jetti baalee ta'iyya askariya soonaa. Eessa jirtan ta'iyya askariya harka fuune kaa ijoollee sikkoomandoo harka fuune sheekaa roobe king abboo jetti baalee imrishaa eessa jirtan abboo tanniin ijoolleen qacaleen ijoolleen abboo bar bilisummaan arsiin keessa hin jirre ammootiin bar bilisummaa maali siin jedhe bar sheekaa roobe dhugaa jedhe abboo akkanaa kana haati nutti dhalte jedhe sheeni goobbaa dhugaa jedhe maalumaaf nu dhalte jedhe haati akka aslii. Bilisummaan arsiin keessa jirre bilisummaa miti jedhee bar kun waan barreeffamu warjinas wanni gubbatti galma muuzeemii keessa waan kaa'amu bar. Eessa jirta yaa jetti abboo imrishaa. Kana aslii xaasaa afaan xaasaa waan beeyni namni jala deemee hordofa abboo hoolaa. Zamana akiraatii bari inni itti bahuun rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam beeytii nama akkamtu diiga jedhan hadiisa keessatti nama jilbi isaa boqqa jilba walirri gaa deemu mee aslii dhaabadhu jeen jilbi isaa walirri gabaa deemu an aslii laaree rifadhee bakka namni beetii diigu kana jee duniyaa nyaataa jira bar aggaataamii tataqqamee qaawa wayii argee itti tataqqame fataa jedhaa jira kinu duniyaa maal ammootiin akkaawuntiin nigdi baankii irra keettan awaash baankii irra keettan fitaa akka jirtaniin asliin ol ba'e zamana akiraati asliin bahu shakkee nyaataa jiraanu ijoollee sikkoomandoo ta'iyya askariya jetti abaakiyya imrishaa kanniin ijoolleen abbootiin ijoolleen sabaa yaaddu ijoolleen ammootiin nama ofiitii yaaddu arsiin arsooma ee dhugaadha dhiiga laafootiin katti beeyin abbootiin dhiiga lafoo siin galu jechi kiyya takkittiin siin ga'u sila bilisummaan arsiin keessa hin jirre bilisummaa maali jedhee bar sitti mee bar abboo dhugaadha ilma sikkoomandoo ta'iyya askariya ijoollee totolaa ijoollee dabbaa. Ijoollee totolaa fuune kaa jenne kaa ol jenne ijoollee dabbaa ta'iyya askariya ijoollee shaashamannee ta'iyya askariya ijoollee totolaa ta'iyya askariya hoolaan kun ijoollee maali jedhee nutti faarsa ijoollee baalee maali jedhee nutti faarsa ijoollee baalee keessa hin jirtu jedhee birrii nyaachisanii bari baalee maqaa ol fuudhi nama kana keessaa baasii jedhanii akkas godhanii bar nama keeti sheekaa roobe ta'iyya askariya ijoollee sikkoomandoo. Ijoollee arsii, ijoollee totolaa, ijoollee baalee, ijoollee abbootiin shaashamannee ta'iyya askariya jetti eessa jirta imrishaa. Kan inni qabeenu arsiin arsooma abboo bilisummaan arsii keessa hin jirre ammootiin bilisummaa maali? Bilisummaan sheekaa roobee keessa hin jirre bilisummaa maali? Bilisummaan arsiin keessa hin jirre bilisummaa ta'iyya askariya ijoollee sikkoomandoo ilmaan ayyaa. Imrishaa eessa jirtan abboo jetti eessa jirta? Sona ta'iyya askariya ijoollee totolaa, ijoollee shaashamannee ta'iyya. Dhiira namaa wallahi kana gubbaan nagaatti.